Jiruu fatassaa situ nuuf dabarsaa jettee Jaldeettin jedhee jechuudha. Bosonatti hoolaa jalaa nyaate. Walii galatti garuu yeroo sana maal jedhanii muka ol baasaa turanii kan jedhu midhaan iyyuu nyaachaa hoo jiraatan irraa baqatu jedhan. Hundee ija diimtuu kerkerii nu naqee nu laale xiixxuu. Tole daawwattoonni chaanaalii keenya baga nagaan garanatti dhuftanii har'ammoo kan isinii dhiyeessinu qosaa jaldeessa wal qabatu qosaa addaa tokko isinii dhiyeessina. Kanaaf akka waliin turtan abdii qabna. Qosaa kana bakki inni itti dhagaye yookaan immoo irraa argadhee naannoo Doogee Jirmaa Ganda jedhamudha. Godina Arsii keessa jira. Amma aanaa Muneessaa bakka jedhamu. Naannoo sanatti qosaa namoonni muka ol baasuudhaaf yeroo midhaan eeganfaa jaldeessi yeroo isaan rakkisu jechaa turanfaa isinii dhiyeessinaa jechaadha. Meegaa tokko tokkoon irraa kan ilaallu ta'a. Qosaan kun immoo waa malee hin qosamne namoonni yeroo achitti midhaan sana eegan jaldeessi jira, booyyeen jira, karkarroo kan garaagaraatu jira jechuudha. Amma hin jiru garuu wanti suni bosonni sun manca'ee waan jiruuf walii galatti garuu yeroo sana maal jedhanii muka ol baasaa turanii kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechaadha. Mee tokkoffaa irratti kan jiru lamma afaana baqaa amma asiin darbe sabaqaa jettee Jaldeettin waliin jedhu jechuudha. Jettee Jaldeettin jedhanii waliin haasa'u jechuudha. Lamma afaana baqaa amma asiin darbe sabaqaa maaliif jettanii jennee gaafannaan nama lammaa jedhamutu jira jedhan. Namni lammaa jedhamu kun baay'ee haasa'uu waan jaalatuu fi jaldeessonni yoo sagalee isaa dhagaan midhaan iyyuu nyaachaa hoo jiraatan irraa baqatu jedhan. Sanaaf jaldeessi tokko hin argatu jechuudha. Midhaan isaa akkasumatti badaa jechaadha. Sanaaf amma asiin darbe sabaqaa jettee Jaldeettin jedhanii akka waan jaldeessi waliin haasa'utti waliin kan haasa'aa turanii jechuudha. Waan baay'ee nama dhibu. Lammaffaa irratti kan jiru immoo birruu baalchaa silaa waan kee tuqnee maaf hirriibaa nu kakaaftaa jedha. Nama birruu baalchaa jedhamutu ture. Namni kun obboroodhaan osoo jaldeessi midhaan ittiin bahiin dhaqaa jechaadha bakka midhaan isaa sana. Midhaanicha akkuma jenne egaa naannoo bosona waan ta'eef jaldeessi itti yaa jechaadha. Kanaaf halkaniin ganama obboroodhaan dhaqeeti bakka isaan jedhanii kakaasaa jechaadha. Sana booda midhaan isaan tuqamu. Akkasitti birruu baalchaa silaa waan kee tuqnee maaf hirriibaa nu kakaaftaa jedhanii jaldeessi akka jettee jedhanii haasa'anii jechuudha. Akkasitti muka ol baasu waan ajaa'ibaati jechuudha. Sadaffaa irratti kan isinii dhiyeessinu immoo hundee ija diimtuu kerkerii nu naqee nu laale xiixxuu. Nama hundee jedhamutu jira. Iji isaa hin diimata. Midhaan isaa naannoo allayyaa sana jira. Allayaanichi kerkerii jedhama. Zagaa kerkericha dhaqee argeen ture. Naannoon kerkeriin kun jiru sun yaa'insi bishaanii kerkerii keessa yaa'u kun gara hara langannootti fa'aa akka namooti natti himanii. Warri naannoo san jirtan ni beektu jedhee yaada. Mee koomentii jala nu kaa'a warri naannoo san jirtan. Qosaa biraallee kan Jaldeettin jette jedhanoo jiraate nuuf kaa'a jechaadha. Nuti ammaa kan arganne isa kana isinii dhiyeessaa jirra. Hundee namni jedhamu kun egaa hallayyaa kanatti gadi naqaa jechaadha ari'ee. Hallayyaa kanatti waan hallayyicha dhaqee ilaalee jira. Baay'ee hallayyaa addaati. Gadi keessa seentee asii ol samii malee wanni mul'atu hin jiru jechuudha. Akkas bukkeetti waan ilaaltu hin jiru. Samii qofa ilaalta. Hallayyaa sanitti gannaminaan namichi duubuma isaanii jallaalagaa molaaticha sana jechuudha. Isa sana xiixxuu jedhanii jechuudha. Narfaffaa irra isinii dhiyeessinu immoo kabbadaa yaadatee nutoon tuqne waan isaa yerumaan makaratee jette Jaldeettiin waliin jedhu jechuudha. Kun immoo dafeetti jalaa sassabataa jechaadha. Osoo isaan jalaan fixini dafee waan sassaabuuf namoota kaan durallee dafee waan sassaabuuf akkasitti Jaldeettiin jette jedhanii waliin qoosu. Inni shanaffaa irratti isinii dhiyeessinu immoo orgeechaa margaa hoolaa nu kenni argaa jette Jaldeettiin jedhu jechuudha. Kana immoo maa jettanii inni gaafannaani yeroo urgeechaa namni jedhamu kun midhaan irraa jaldeessa eegu akka tasaa ta'e guyyaa wayii jaldeessi immoo bosonatti hoolaa jalaa nyaate. Bosonatti hoolaa jalaa nyaate. Sana booda urgeechaa margaa hoolaa nuu kenni argaa jette Jaldeettiin jedhanii akkasitti ittiin qoosanii. Inni kun haala kanaan jechaadha. Asiin midhaan irraa egaa jarri immoo dhaqanii hoolaa jalaa fudhatanii jechaadha. Waan addaati. Mee qosaa kanarratti dandeettii isaanii immoo dhageenye walitti deebina. Dandeettii ajaa'ibaa qabu. Jaldeessonni naannoo ho'aas ta'ee naannoo qorraa akkasumas bosona keessa lafa diriiraa hurufaa gaara gubbaa fi kan kana fakkaatan irra jiraachuu ni danda'u. Garuu sanyii isaaniitu murteessa.
Akka addunyaa kanaatti sanyii garaagaraa 264 kan ta'an yoo ta'u dandeettii meeshaalee fayyadamuu guddaa qabu. Jaldeessonni umriin waggaa 10 hanga 50 jiraachuu danda'u. Akkuma namaa ashaaraa harkaa adda ta'e qabu. Artaankitika keessa hin jiraatan. Giddugaleessaan guyyaatti sa'aatii 9 fi walakkaa rafu. Mukarra taa'anii rafuu ni danda'u. Adamsitoota irraa of eeguuf jecha yeroo hedduu gara olii bahuun rafu. Namoonni baay'een jaldeessonni muuzii qofa sooratu jedhanii yaadu. Garuu miti. Foonii fi nyaata biqiltoota oomishaman garaagaraa ni sooratu. Jaldeessonni baay'een lawuza, firii fi sanyii biqiltootaa sooratu. Jaldeessonni tokko tokko immoo killee simbirrootaa, lootuu xixiqqoo, raammoowwan xixiqqoo fi sharariitii ni sooratu. Kana yoo jennu jaldeessonni hunduu waan amma jenne hunda ni sooratu jechuu miti. Akkuma sanyii isaanii amalli soorata isaanis garaagarummaa qaba. Jaldeessonni abshaalota waan ta'aniif amala namaas haa ta'u kan bineensota fagootti hubachuu danda'u. Bosona keessatti karaa yookaan daandii irra deeman muraasa yaadachuu ni danda'u. Fakkeenyaaf bosona tokko keessaa gara bosona birootti gaafa socho'an karaa irra dhufan yaadachuu ni danda'u. Lawuza yoo sooratan quba yookaan muka fayyadamuun dandeettii lawuza sana adda baasanii nyaachuu qabu. Foolii fi sagalee fayyadamuudhaan waliigaluu danda'u. Tole egaa qosaa gammaa isin dhiyeessaa jiruun akka bohaaraa jirtan abdii qabna. Akkasumas namoonni haaraa taatanii chaanalii keenya ilaalaa jirtan subscribe gochuu akka hin daganne, namoonni immoo kana dura subscribe gootanii turtan laayikii fi hiriyoota keessaniif immoo share gochuu akka hin daganne kana walitti dhaamannaa. Baadiyaatu bira dhaabbadhaa nu gargaaraa isiniin jenna. Mee qosaa itti aanu isin dhiyeessina. Inni jaffaa irratti jiru gaa baalchaa harka bitaachaa darbateen nadhee cinaachaa jette jaldeettiin jedhamu. Nama baalchaa jedhamutu ture. Inni kun yeroo jaldeessa midhaan irraa eegu harka bitaatiin darbata. Harka bitaa kanaan dhoofnan irraa illee hin qabu jedhan. Argannaan numa dha'a jechaadha. Yoo jaldeessi kaallayyaa jalaa lixeen alatti harka isaatiin darbannaan inuma dha'a jechaadha. Sanaaf baalchaa harka bitaachaa darbateen nadhee cinaachaa jette jaldeettiin jedhanii itti qoosanii. Torbaffaa irra kan jiru immoo Raggaasaa ilma birruu inuma baafanna gadoo haadha teenyaa haga jirru jette jaldeettiin jedhu. Gadoo haadha isaanii akkamitti baafatu jedhee maaliif akkas jedhanii jedhee gaafannaan nama Raggaasaa jedhamutu ture. Yeroo jaldeessa eegu jaldeessa darbachuutti achi keessa tokko ajjeesee jechaadha. Gaafa laalan jaldeessi kun ilmoo baay'ee qaba. Sana booda ilmaan santu jedhee jedhanii jechuudha. Gadduun illee nafne beeyta ilma namaati soo ta'e akkasuma. Sanaaf akkasitti inuma baafanna gadoo haadha keenya amma jirru jette jaldeettiin jedhanii ittiin qoosanii jechuudha. Kan itti aanu biqilaa soddaa walattee eeboo nuuf qarteen sangaa qalattee jette jaldeettiin jedhanii jechuudha. Biqilaan kun egaa eeboo qareeti jaldeessa ittiin eegaa ture. Eeboo isaaniif qaree kanaani akka tasaa ta'e naannuma inni jaldeessa eegu kanatti loon isaa keessaa qotiyoon tokko dhibama. Qotiyoon kun akka hin duuneef jecha eeboo saniin qotiyoo sana achumatti morma kutee jechaadha. Sanaaf jette jaldeettiin jedhanii kan ittiin qoosan illee egaa eeboo nuuf qaratteen jedhan. Eeboo nuuf qaratteen sangaa qalattee jedhanii akkasittiin qoosanii waan ajaa'ibaati jechaadha. Mee dhumarratti immoo qoosaa tokko kan dhumarra jiruun isin dhiyeessaa. Jiruu fatassaa situ nuuf dabarsaa jette jaldeettiin jedhanii jechuudha. Jiruu fatassaa nama jedhamutu jira maqaa namaati. Inni kun yoo midhaan walitti qabu baay'ee qaarmeessuurraan kan ka'e midhaan kana qisaasessuurraan kan ka'e erga inni midhaan walitti qabatee ooyiruu isaatirraa galfatee booda jaldeessi isa qaarmii sana yookaan immoo kan inni qisaasesse sana irraa burraaqxii jecha. Sana booda warri kaan sassaabatee maaloo jedhu jiruu fatassaadhaa midhaan qisaasessee waan jiruuf jaldeettiin dhaqxeetuma achirraa burraaqxii jechuudha. Achirraa qoftee burraaqxii saniif akkana jedhanii jechuudha. Jiruu fatassaa situ nu dabarsaa jette jaldeettiin jedhanii jechuudha. Waan ajaa'iba. Tole egaa daawwattoonni keenya qoosaan hagammaa isin dhiyeessaa turre akkasitti tole abdii qabna. Qoosaa akkanaa kan biraallee qabannee isin dhiyaachuuf jirra. Garuu jajjabinni keessan nu barbaachisaa jechaadha. Kanaaf sirriitti nu hordofuu akkasumas subscribe gochuu hiriyoota keessaniif illee share gochuu akka isaan arganiif inni irraanfatinaa isiniin jenna. Viidiyoo kana yoo jaallattan like godhaa hiriyoonni keessan illee akka ilaalaniif qooda fi baay'ee galatooma. Nagaan tura. Addeessi bariili taaya shoolee gogaa gurupeedhattu dajjeessi minaa fitaa dhammee gogaraa dhittullee qabdu. Addeessi bariili taaya shoolee gogaa gurupeedhattu dajjeessi minaa fitaa dhammee gogaraa dhittullee qabdu.
waddeessa shoolee damma waddeessa shoolee damma waddeessa. Mucaan kana baaree eessaanee gajalleessa eessaanee gajalleessa. Damma waddeessa shoolee damma waddeessa shoolee damma waddeessa. Mucaan kana baaree eessaanee gajalleessa eessaanee gajalleessa. Damma mukarra shoolee damma mukarra shoolee damma mukarra. Wantoota laramoo caaltuu.